Ani ummata walii galee guni Ay. Akkasitti duuba akkasi biyyaa baate jechuudha. achuma akkuma akka seeruu biyyaa beeka. Inni yoo isin jiraachuma baadiyyaa jira haramumaa haramuun jira inni ammallee. Inni amma fuudhee ijoollee isaatu wajjin haramaa jiru. Innaa duuba hedduu jaalata ture. Maalitti beeknu waggaa sana siraa naxalaa jalaa walitti haasofnu. Yaa zindaa ajaa'ibaa kennaa dhufe. Jechuun kamaa hiraa lama yoo agartee raatte mintina afaatti. Uummanni akka aadaa salaaleetitti ilaali akkasitti uffatti ilaali yoo gaafa eeruun dhufaa akkanatti ilaali mul'atu kuneeshi gartee era gurra mul'isu akkanatti ilaali akkanatti deemti. Waggaa warra dhirsaa sanaa agartee immoo sooma ol jettee nama ilaali. Okay, naxaluma jalaa wal dubbistan. Kakak settee asuma wallaan talaal kun amma waggaan akkana godhadhu kana sirra. Isi haramaa haramtanoo naxaluma jalaan haramtani moo? Indee haramaa maasa haramna akkamitti naxala jalaan haramna reessa mana warraa fuunetti malee. Ini maki. Ayo naxalaa jalaan haramtan jeeti yaa. Nakki naxalaa. Eshi ati biyyatti qoy waggaa biyya Itoophiyaa keessa jirtu biyya kee jirtu jechuudha. Indee ati firiindiin qabdu tureere? Nin qaba ture. Eshi. Kanuma wanti qaaqaadhaan wanni ni beektan meeshaa jaanii katabatan. Meeshaa jaanii taphatan qabda. Jechuun ka biddeena buusan tokko hin beektu ilmaa. Eshi. Akkasi. Ani ispoortiin dalagaati osoon hin beekin tireeningiin irra godha jeetin as ittiin sababa sanii walallee. Yaa Rabbi. Ispoortii handooftee booskii handooftee sararte. Tireeningii jechuun ani beektee akka Oromiyaatti wanti dorgommiin dorgoma ture biyyatti jechuudha. Sanboota dorgommii san mana tireeningii gootaame si galeemi ni shaakal. Shaakal na shaakal jechuun akkanatti Inshallah isarratti shaakalte ta'uu didu wayyoo. akkasitti takalaakaliin jiran akkatti ofirraa na beeksiin jennaan booksii dha'u. Akkaniin jaajeetuma akkana gisee jiru. As bira dhee wallaahi laazim rabbii ki kun akkatti hiiteeti sanboota kanniisaan na cinine jeen saayiboota isaatiif. Wallaahi laazim hidii biracha giisee. Achi booda abbaa manaati. Kanniisaan na cinine jeen maal adeemsi lamaa kiin na dhee jaanii qaanyidha dhiirtiin dhala dubartiin dhoyite jaanii ammas qaanyidha beekte. Qaanyi bichaamu kun gudiidha malee otoo biyya keenya taate ati gaazexaa irratti baatan. Gaazexaa irratti baatan jennee. Kun biyya keenya dhiira dha'u shaakalii dabaroo osoon hin beekin bar lubbutiyyaa. abbaa manaa irratti shaakalta jechuun fireenni maal jedhama jaalallee keetti irratti biyya shaakaltare maaki inni gubatee maal. Shaakalaan ree eenyuun na shaakalise ree haa nan jaani. Namni garuu na ajjeesee tobsi shaakal kan safaraati jirtu kaachaa kun ichi ijoollee dhaggaatti deemtu karaarra si alakkaasaa. Biyyatti bannam tokko yaa ispoortii hojjetee bannamni ittiin dubbatu bara. Xiqqoo si alankaatan ijoolleen. Lallakkafan. An baay'ee gandatti iddoo adda dubbii ture amma erga namni gaafa biyya jiru namni shaarukaa ta'e gaafa biyyaa bee maammadoo taasanii beete jireenya mataa gadi qabsiisa beete.
Eekaa biyyatti koo feesoo ta'e bakka jira miniiree das nameedha jireenya kiyya. Mana ispoortii si galchinu akka Oromootti. Dhugaa rabbii dhaabbadhee nafatamnee tokko irratti kun jiru waaqitiyya hundee maal jechuu ati ibsa argatti amma laaleeruun teeti bakka. Ani garuu bara ispoortii galan inshaallah dhiirri jedhu buloofi na godha akkuma jirutti. Maal? Indee mana kee keessatti garuu oomuu tasaasu bakka jira miti reekaa oo wallolte na sararti jedhaa inni na sodaata ani abbaqee mana falakki na taafu o'oo barbaadu. Hasaabdanii amma jechuudha maakii warra biyyaatti yoo silkii dawwale akka waan qaba baay'isawee biyya akka waan qaba yoon irratti dawwale ganaa akkami odoonaan hin jedhin jechuudha. Intalli abaluu sun kadhatamte xiqqishuun ammaa sunuu kadhatamte eerumte kanuma namatti haasa'u habbattee amnaan immoo hasaabe. Duuba maaliif hin heerumne? Maaliin heerumu lakkeen? Maaliif? Kabbadaadha inni kabbadaa. Dhiirri biyya keenyaa maatii yoo heerumte laa dhiirri biyya keenyaa galgala si dabaddaba yoo namni bishaan guutee jechuudha lagni jira miti lagni sun guutee. Maal giftii kun danda'u waliin dandalatti hin barbaada. Gaa'is fuulduratti argadha warri as jala jirtan hundi keessan na fammasa. Simi maatii gaafa dura fammastu akkamitti dassi jedhee gammadde? Wallaahi ani dhugaa dubbachuudhaaf ani feemasummaa sana ajoonna wanta gammade tokko hin jiru. Guyyaan an gammade guyyaa Oromoon nama 77 taasisee na laaltu sana. Gaafsa gammade akka malee jechuudha. Malee feemasummaa kiyya ani uummata koof sagalee ta'e osuma ta'uuti akkuma na simate si galee feesbuuka irratti jechuudha. Lolaan dhufe jechuudha. Lolaa ibidda nyaachaan dhufe miidiyaa kana gaafa dhufu jechuudha. Amma qabbanaa yoo bara. Amma inshaallah abbaa mana argatte. Maashaallah. Dhagee. Duuba amma jechuun suni sammuu keessa si deemaan jiru. Injiru maalina deema inni fuulee ma. Gaafa naxalaa san yaadattu gaafa hamtan san. Yaadadhu. Inni yaadanneedha yaadadhama. Maalitti beekama yaadachuu danda'a gaafa si argetti. Amma yoo waanuma bakka jira kaa waliin arginu gaa'is fuulduratti ergadha yaala nama kuma lama galcha waliin yaadannu. Anna amma fikiriin si qabee? Eenyurraa na qaban hin qabne. Ganda gastii si harkee barumchaa tokko hojii haasa'u turte. Maakii naalan dhuftaayi. Sin argee wanni kiyya cufadheen si laalu ture. Indee maaliif cufattee na laaltare ishee odoo nama akkuma tasaa jena jedhee raaddees naa agarta akkoo? Waloo liqqabnaa? Maaliif ree? Jana turte moo eegaa jaalaltis qabdee jirti barni? Ara nan qabne inni na soba. Amma Duubaay gaafa deemte bakka hojii irratti tukuratti godhishii? Ara giddiya amma uko biiftuu akkam yoo naan jedhan hin deebisuuf dura naan hin jedhani amma ani Dubaay deemte jennaan biiftuun Dubaay jetti jennaa jechuudha. Keessumaa dhiirri Dubaay maakii hundi isaaniitu haayi biiftu hin bareedda sirraa bareeda eengaddan maakii biratti si arge maakiin Dubaay si geejjisuudhaaf naan jedhu galatooma jedhee man bilookii gixxee. Shaangoon eessa bilookii foloo deebistee jirtaafi? Inde dhugaa rabbi bilookiin godhe hoolee hun deebisnee rakkeen. Ngoone biiftu jedhii si waliin shawwannu. Ati Maakiyyee dhugaa rabbi maakiyyee lubbuun bilookiin godhee jira rabbi. Ati gaafata namni gaafa naxalaa habiibtiiti bilookiin godhis bilookiin goone. Inni naxalaa tiiktookiin qabu giifti koo silkii xaqxaqii sana qaba. No foloo wanti bilookiin gooname. Bilookii godhee jira tokkichi amma jechuudha. Bareedduu kiyya na dusi jiraachisa gaafa Dubaay ufteedhe inshaallah shiggirii si jiraachisa een bilookii kittee. Nyaadhamtu miti dadaggannatu taasitaawuqiyallash. Ati goobazidha dubartii nyaadhamtu sana miti. Otuman danda'e nama haqqoonni akkasii kana haa qabaadhe akkatti dasnee. Wii jecha sana. Anamma otoon akkasii
amma maakuma jalan warra gaayis gaafan Dubaay deemi soggaan raftii qabu maakuma wajjinan dhufee oola inshaallah nafa amma isaanis bakka fammasuun qaba. Bakka fammastii bar. Ka amma si wajjin oolee riikardii na godhu sana booda miidiyoo sana gadhiisan bakka biiftuun fammaste akka basa. Geebis gisee taphattu dhagalchi baakii wajjin taphanna. Galgala ka. Yene bonjoro kun hin jiru shi. Sinimmoo jechuudha uummanni as jala jirtan kun anis intala Oromooti sanuu miskiina rabbiiti. Amma maakii fa'aa wajjin gaafa geebii taphadhu na fammasiisai. Bakka fammasuun qaba. Hoggaa fammasee amma tokkoffaa faayidaa isaa maali seetanii amma maatiin erga fammaste jechuudha. Abbaa manaa sargattee kinoo amma laala. Asettee amma bakka akka qofaa illoltuusi jira miti bakka hundumtuu bakka sirrii ufeefi. Intala sabaati ka. Anis intala sabaa ta'uun barbaada bakka. Ammallee intala sabaati barati. Sabaati nan beeka. Shurtoo kanarraa namni ija seeneetu jira. Abbaa fedhe jalaa jiraatu jalaa baasee sitti fidaanii. Amma dubartiin as jira natti hin jiru. Nama ija seenanii jira himaddu naas hin jee. Dhiirri hoo? Ammaaf hin jiru lakki. Hin jiru? Hin jiru. Yoo jiraate sodaatiin himadhu ishii. Anchi garuu waynee qanii tokko jechuudha kan maafii koo isa dhugaa sitti hima jechuudha. Giseen dura tiiktookii jammaru jechuudha. እናንተ ሙጫዋ ያርገ jechuudha akka inni bareedu wageeta sini kan inni bareedu irraa bareeda isaanitti kan bareedu irrumaa bareechamu achi booda jechuudha hoggaa sun akkaawuntiin qabu silkii namaatidha. Silkii namaatidha. Achi booda mucaa sana amma nan barbaade eessa inni isa argadhani hin jiru namumti mucichuma fakkaatu hin jiru kanaafuu hin qabu. Adabaddu walitti qunxuuxamiti Dubaay dhaqi dalagadhu isheen qonjo. Inji amma ani jaalala irra hin jiru hin qabusi hin barbaadusi asumaan baraa hundi keessan. Dubaay hin deeman. Yaa amma meedikaala hange gaafa sii bee kootu uummata agarsiisi maallaqa itti haafa itti sii daaneti akkasitti achi dheeyxee dalagattee. Jijjiiramta ishii qobii darbitee maallaqa gaggeessee bootee hanga waggaa tokkos waggaa lamas dalagattee yoo biyya deebitee buutiikii waan barbaadde banachuu dandeessa. Garuu safaataan godin ishee deemtee hojjedhu achi hin jeeni hojjedhu jijjiiramuu yaalayaa. Dhugaadha. Nanis akkasii dirqama maaliif kanaanan yaadanii sitti meeminiiree bakka namni hojjechuu qabaa. Nama si eeggachuu hin qabu jedhee yaada maaliif yoo hojjette irra sitti mi'aabaadha nyaata tokko gaafa sim jettee teessee nyaattu gaafa itti laffaatee nyaattu sitti mi'aa miti. Dhugaadha. Sanaafuu achi dhaqii wanta hundaa mucoon sii fixxi gaafa Dubaay geesse immoo ijoolleen hin jiran ijoolleen Dubaay hedduu jiran namni gaggaariin hedduu jira si galee asuma keessaa hedduu jira si qarqaaranii hojii seensanii hin hojjetta yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramoo fiduu dandeessa jechuudha. Abbummaan fedheewu ilmi namaa tokko jijjiirama jee lafaa kana jijjiiramuu hin danda'a. Garuu yoo jijjiiramuun feenee numa namaa arrabsitee olii gad kadeemtu taate kashlabbee yoo taate yoomillee jijjiirama hin fiddu jechuudha. Yoo immoo jijjiiramni jiraate hin guddadhaa barbaadde hin dandeessa jechuudha. Uummanni kuni daggaffisi godhaati immoo dhaabbattee deemuu danda'u qabda. Dhugaadha. Maaliif jennaan tokko haadhaaf abbaan qabdu maatiin qabdu obboleessi kee akkasii si dararaa uummata qabdaa hawaasa qabdaa rabbii qabdas waan ta'eef akkasitti wanti jennaa jechuudha. Hanqaabeetti si humnaa warri dheengatta galistaniif illee galatooma ilaa amma qarshii 30 qofa gurree jira. 30 san keessaa immoo waan meedikaala maal itti haa godhattu jenneeti dhiisne ogudduraa 30 kan gureef mana bunaatiin banadheetti mana bunaa banuuf kaaneef. Deebitee immoo Dubaay deemee dalagachuu naa wayyaa buna qarshii 10 qarshan jechuun dafee na hin danda'u. Na akkasitti dasin jiru Dubaay dhaqee dalagachuu wayyaa innaan Dubaay qarshii 70 natti fakkaata. Miciyyoon maal si danda'asin jettee? Isheen biiza intina maadha.
biiza mulu anatu si danda'a. Garuu isaan kan si danda'an gatii tikkeettiitii fi meedikaala si agarchanii kanuma sadiin kan barbaachisu. Dhiyaatu anis yoo si baradhee jira. Saalamu isii bira ni jira. Qarshii kun soddomman isin kannitaniif sun si bira jira achirraa waan meedikaala baastee haafee irratti immoo tikeetta meeqa akka hafee nu himtu haafee irratti idaanee kara Duubaay deemtee akkasitti hojii hojjettee jechuun sanboota nama tokko hojii akka hojjetu gootanii jechuu keessan immoo nama tokko dubartii takka akka hojjettu gootanii jirtanii warri kannitaniif warri gumaashtaniif dammoo galatooma. Galatoome maatii koo akkasii bakka nagaa olii sin jaaladhaa bareedduu dhugaa rabbii baay'uma tokko amee hawwiin kiyya dura miidiyaa kanarraa naman itti wal baruu barbaadu tokko jira doodhanii maatiidha isa dhugaa rabbii foonaadha koo maatiidha. Rifeensa maallaquma sanirraa tolfadhu ishee. Amma ani seenee ilaalu fani malee akkaawuntii korra galchanii jiru amma ganas jiru kan. Si galchanii? Miseejji naa dhufa miseejji nigdi baankii. Sii dhufee? Naa dhufeera. Maani mirree as jala taa'anii jiranii gin galateeffannaa qarshii meeqa si galchan laalimi? Amma na arge kinoola amma dhufe. Meeqa si galchan? Beekan hin mul'atu qaba. Yoo si biraa ba'ee keessa seenee ilaale malee. Biyyee. Rifeensa maaltu sofa balsa dubartii dhamte haa tolfattu maal rakkoon jira. Silaa qabaattee inni tolfatti bar waan hin qabneef malee. Osoo qabaattee ni tolfatta akkuma nuti gizee qabaannu tolfannutti hin tolfatte jechuudha. Namni qabaatee nama fuula duraan dhaabbatu waan beekuu qabdan jechuudha. Dubartiin immoo waa hunda caala qulqullina isii eeggachuu qabdi. Dubartiin waa hunda caala qulqullina mataa isii dubartiin dhiqatuu dibachuu bareedu qabdi. Dubartummaan waan qabduun hawaasa kan qabne baalizii numa sanii nuti dibachuu qabdi. Isin galee